Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Har'a guyyaan fulbaana 22 bara 2014 dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u. Qophiilee keenya hordofuuf akka isinii tolutti sagantaa har'aaf qabnuun dursee isin beeksisa. Qophiin huddee waa'ee hidda latiinsa gosa Oromoo keessaa kan maccaa irratti kan qophaa'edha. Qophiin fayyaa hawaasaa immoo waa'ee qabiinsa fayyaa irratti qophaa'ee dabaree isaa eeggachaa jira. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kan isin keessummeessu Lalisee Wulaajooti. Amma gara oduutti isin dabarsa. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya oduu saatii kanaaf qabnu sin dhageessisan oduu kan sin dhageessisu dhaabasaa Waaq Jiraatii duraan dursee matoota oduu har'aaf qabnu keessaa. Mootummaan Itoophiyaa seera shororkeessummaatiin dhiittaa mirga namoomaa akka raawwachaa jiru qorattoonni mootummoota gamtoomanii ifa godhan. Baqattoonni Oromoo biyya Yaman jiraatan hawaasa Oromoo akka isaaniif birmatu waamicha godhatan. Dabballoonni mootummaa Itoophiyaa barattoota Oromoo ganna maatii isaaniitti galan ukkaamsanii hidhuutti fufan. Amma oduu bal'inaan. Dabballoonni mootummaa Itoophiyaa barattoota ganna maatii isaaniitti galan manarra deemanii hidhuu fi ukkaamsuu itti fufan. Gabaasaan Raadiyoo Sagalee Oromoo akka ibsetti godina Booranaa aanaalee Bulee Horaa fi Malkaa Sooddaa keessatti dabballoonni mootummaa Itoophiyaa barattoota ganna maatii isaaniitti galan manarra deemanii butaa akka jiran beekameera. Barattoonni butamanii fuudhaman hedduu ta'an illee maqaan isaanii ammaaf kan beekame barataa siviil injiinaringii waggaa 3ffaa yuunivarsiitii Bulee Horaa kan ta'e barataa Tukuleessaa ture, barataa Nugusee Uraagoo yuunivarsiitii Gondoritti barataa meedisinii fi akkasumas maqaa isaanii yeroodhaaf kan hin beekamne hedduun ukkaanfamanii akka jiran beekameera. Keessumattuu barataa siviil injiinaringii waggaa 3ffaa yuunivarsiitii Bulee Horaa kan ta'e barataa Tukuleessaa ture yeroo walga'ii mootummaan Itoophiyaa ganna achuma yuunivarsiitii Bulee Horaatti walitti qabaa turetti barataan kun dhugaa jirtu waan isaanitti himaa tureef xiyyeeffannaa mootummaa keessaa akka galee himama. Barataan kun ammaaf eessatti akka hidhame kan beekame hin jiru. Maatiin barataa kanas bakka adda addaarra deemanii gaafatanillee bakka inni itti hidhame beekuu akka hin dandeenye madda keenyaaf ibsaniiru. Barattoonni biraas bakka adda addaatti butamanii ukkaanfamaa fi hidhamaa akka jiran beekameera. Mootummaan Itoophiyaa yeroo garaagaraatti barattoota Oromoo gaaffii mirgaa gaafatan maqaa adda addaatti kennuun hidhee hiraarsaa akka jiru beekamaadha. Mootummaan Itoophiyaa seera shororkeessummaatiin dhiittaa mirga namoomaa raawwachuu akka dhaabu gareen qorattoota mootummoota gamtoomanii gaafate. Gareen qorattootaa kun walga'ii gamtaa Jenevaa Switzerlanditti gidduu darbe taa'e irratti akka ibsetti Itoophiyaan seera shororkeessummaa mirga ijaaramuu fi yaada ofii ibsachuu ittiin ukkaamsuudhaaf dhimma itti ba'aa jirti. Haala kanallee akka dhaabdu akka yaada furmaataatti kan dhiyeesse gareen kun mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti mirga namoomaa akka malee sarbuusaa eeruudhaan gochaan kun akka fooyya'u yaada furmaataa dhiyeesseera. Yaadni kun duula jaarmiyootiin mirga namoomaa yeroo adda addaa gochaa jiran keessaa kan argame ta'uu kan ibse gareen deeggartuu Oromiyaa, Awustiraaliyaa fi liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa duula walirraa hin cinneen gochaan Itoophiyaa saaxilamuu isaatti akka gammadan ibsaniiru. Gareeleen kun dabalanii akka ibsanitti yaada furmaataa gareen qorattoota mootummoota gamtoomanii dhiyeesse kana akka deeggaran illee ibsanii jiran. Mootummaan Itoophiyaa haga yoonaatti dhimma kanarratti deebii hin kennine. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti namoota ilaalcha addaa qaban seera shororkeessummaattiin hidhee hiraarsaa jiraachuunsaa kan beekamuudha. Waajjirri tokkummaa baqattoota hawaasa Oromoo Yamanii hawaasa Oromoo biyya ambaa keessa jiraatu baqattoota Oromoo biyya san keessa jiraatuuf akka birmatu gaafate. Jaarmichi ibsa baaseen akka ibsetti yeroo ammaa kana baqattoonni Oromoo biyya Yaman keessa jiraatan sababii walitti bu'iinsa lolaa kan mootummaa Yamanii fi mormitoota gidduutti adeemaa jiruun rakkoo guddaadhaaf saaxilamanii jiru.
Ibsi kun dabalee akka ibsetti walitti bu'iinsi biyyattii keessatti babal'achaa jiru baqattoota Oromoo hedduu yaaddessaa fi rakkoo guddaa keessa galchaa jira. Yeroo ammaa kana baqattoonni Oromoo 10,000tti dhiyaatan magaalaa Sanaa keessatti akka jiraatan kan ibse jaarmiyaan baqattoota Oromoo kun isaan keessaa hedduun isaanii bakka lollitti adeemsifamaa jiru keessa waan jiraniif rakkoo guddaaf saaxilamanii akka jiran ibseera. Koree waajjira koomunitii tokkummaa baqattoota hawaasa Oromoo Yaman kun dabalee akka ibsetti hawaasa Oromoo biyya ambaa keessa jiraatan gara waajjiroota dhimma baqattoota addunyaatti dhiyaatanii akka isaaniif iyyatan dhaamsa isaa jabeessee dabarseera. Oduun saatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafee waliin nagaan nu tura. Dama farda ajanyati yago kago kanara kumambati shashi kallo kadada gijili kesa yago kago dukeni jikumbara kana esa shashi kallo kadada gijili kesa yago kago dukeni jikumbara kana esa yesa go manuola yesa go sanyada yesa go samana yesa go anasiwaya yesa go amajake yesa go yadu yesa go keore yesa go adau yesa go yesa go yesa go yesa go sine bisa sinavaru kota dunya ramarmar sine bisa sinavaru kota dunya ramarmar 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 kota kabana walin sebina erga kombeya ala budisna kota kabana walin sebina erga kombeya ala budisna evoke evoke amma ya boke 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 evoke amma ya boke evoke amma ya boke evoke amma ya boke Qophii hundee. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kun torbaanitti al tokko kan isiniif dhiyaatu qophii hundeeti. Qophii hundee har'aa keessatti kanaan dura eegallee kan gidduutti dhaabne waa'ee hidda latiinsa Oromoo irratti kan xiyyeeffate qophii itti aanu qabannee dhiyaanna. Qophiin keenya har'aa waa'ee hidda latiinsa Oromoo kan gosa Maccaa irratti xiyyeeffata. Ergeera naan jedhu oti geerari maalla gorsu oti dhiira garaanuu nobsu oti daadhiidhaan nu dhugan.
Arida na gugubo ati okanda di kanabo ati okana ri garato ati de za zambarda winda andi zambarda gajite ela me ya badiya ati dabarenke ma abdarba ati ma ati zol madajide mati zol madajide mati zol madajide ya baki ya rati tidu baju duga dabe ni tau barcuma dabe ni ka bajana madabe jira chup jiru dabe ni barenga jana kazi tibarani sakazuma atibaru mabarantane tizaya jisuke sumai Jajil tuke sumo ani kubudi dembo rigo atidu mudi debo nyiko mudi debo nyiko mudi debo nyiko Ishopoko boko boko Ishopoko boko male Ishopoko bango bare Ishopoko besola Ishopoko chuparasu Ishopoko rigata Ishopoko barmendama Ishopoko adanyatum Ishopoko Ishopoko, Sibae, Ishopoko, Kalabata, Ishopoko, Kalamoba, Ishopoko, Mudebiu, Ishopoko, Kajabata, Ishopoko, Kajabora, Ishopoko, Yadora, Kamochi Ketadora, Ishopoko, Yadora, Kamochi Ketadora. Come. Oromoon hundee tokkichummaa uumama isaa ganamarraa eegalee waloree guddachaa fi lataa deemuudhaan sadarkaa sabummaa ammarra jirurra akka ga'e ragaaleen adda addaa ni ibsu. Latis yookaan dameewwan Oromoo gurguddoowwan ta'an keessaa macci isa tokko. Maccaa kan jedhu bakka tokko tokkotti akka uummata hedduutti illee ni ilaalama. Manguddoon Oromoo maccaa hidda latiinsa isaanii yoggoo himatan kan raayyaatti of galchan ni jiru. Ragaa birootiin immoo raayyaan sapheeraa jedhanii kan waaman ni argamu. Kanarra darbanis sirbaan immoo abbaa raayyaati jedhu. Fakkeenyaaf manguddoonni Jimmaa Diggoo, Jaarsoo, Kuluu, Biloo, Waayyuu, Hariiroo Jimmaa, Akaakoo, Jiddaa, Maccaa, Raayyaa, Sirbaa, Gabaxoo, Bokoo, Boorantuu, Bareentuu, Xabboo, Hoofaa, Abbayyoo jechuun kan ibsan akka jiran ragaaleen adda addaa nu addeessa. Raayyaan damee 4 qaba. Isaanis Maccaa, Tuulama, Walloo fi Karrayyuudha jedhu. Kaan immoo damee 2 qaba jedhanii himu. Isaanis Maccaaf Tuulama. Haa ta'u malee manguddoon hedduun raayyaan dameewwan 4 Maccaa, Tuulamaa, Walloo, Karrayyuu qaba kan jedhan irratti walii galu. Haa ta'u malee manguddoonni kun dameewwan raayyaa arfanii fi qomoowwan Maccaa ilaalchisee ragaalee adda addaa 3 dhiyeessu. Akaakuun tokko raayyaan ilmaan 4 akka qabu ibsa. Isaanis Tuulama, Maccaa, Walloo, Karrayyuu jedhu. Isaan keessaa Macci immoo Liiban, Jaawwii, Guduruu, Daallee, Daadhii, Jiddaa kan jedhan akka of keessaa qabanitti ibsama. Akaakuun lammataa immoo raayyaan akkasuma ilmaan 4 akka qabu ibsanii isaan keessaa warri Maccaa, Jaawwii, Liiban, Oboo, Jiddaa, Hullee akka ta'etti dubbatu. Akaakuu sadaffaa irratti raayyaan ammallee iddoo 4tti akka hiramu ibsanii warri Maccaa isaan keessaa Aawwii, Limmuu, Oboo, Calliyaa, Sibuu akka ta'anitti dubbatu. Ragaalee maanguddoorraa argame bu'uura godhachuudhaan egaa akka himamutti raayyaan abbaa ilmaan arfanii kan Karrayyuu, kan Tuulamaa, kan Maccaaf kan Walloo akka ta'etti himama. Haa ta'u malee adeemsa qormaataa kana keessatti waa'een gosa Maccaa kana qofaan kan murtaa'e miti. Fakkeenyaaf 7-12 illee kan jedhan ni jiru. Akkaataa qubsumaa fi babal'ina gosootii Oromoo Maccaa ilaalchisee odeeffannoon jiru akka ibsutti Liiban isaan keessaa qeetti akka hafe ibsu. Kunis kan ta'e akkaataadhuma aadaa Oromootiin. Akka aadaa Oromootti
angafti qeettafa. Warri hafan immoo akkuma angafaaf quxisummaa isaaniitti wal duraa duubaan socho'anii qubatu. Qubsumni isaanii akkaataa aadaatiin haa raawwatuyyuu malee angafii fi quxisummaan qomoowwan maccaa ilaalchisee yaadawwan adda addaatu calaqqisa. Liiban qomoowwan maccaa keessaa isa angafa ta'uusaa ragaaleen jiran irra jireessanii addeessu. Ragaaleen tokko tokko immoo gosootiin maccaa keessaa angafti jaawwii akka ta'etti dubbatu. Kanaafis akka ragaatti kan dhiyeessu warri jaawwii karaa mirgaarra socho'anii akka qubatanidha. Haa ta'u malee haala qubsuma isaa kanaan gosa liiban waliin wal cina qabamee yoo madaalamu angafummaan jaawwii liibanitti aanee dhufuu malee kan isa dursu ta'ee hin mul'atu jedhu xiinxaltoonni. Hidda latiinsa guduruu irratti yaada jiru ilaalchisee ragaan barreeffamaas ta'e afoolaa garaagarummaa bal'aa agarsiisaa jedhu qorannoo kan gaggeessan. Latiinsa guduruu ilaalchisee yaada sadiitu jira. Yaadni duraa guduru gosa maccaa keessaa tokko ta'uusaa kan ibsudha. Gariin immoo guduru qomoo jiddaa maccaati kan jedhanis ni jiru. Gama biraan immoo qomoo obooti kan jedhanillee akka jiran qorannoon adda addaa ni addeessa. Ragaan barreeffamaan jiru kaan qomoo maccaa kaan qomoo oboo akka ta'etti kaa'a. Haa ta'u malee afoolli bal'inaan jiru garuu irra jireessa guduru kan maccaa ta'uusaa mirkaneessa. Gama kaaniin daallee yookaan daadhiin maccatti akka galan ragaaleen adda addaa ni addeessu. Kana malee obootti illee akka galchan iddoo adda addaatti ni dubbatama. Ragaaleen afoolaa immoo heddumminaa fi bal'inaan daalleen maccaa akka ta'etti mirkaneessa. Haala kanaan maanguddoonni maccaa yeroo maqaa dhaloota hidda isaanii gara duubatti lakkaawwatan dhaqanii daallee maccaatti galchu. Haga fedheyyuu maanguddoonni muraasni yaada adda addaa yoo dhiyeessan illee maanguddoonni hunduu daalleen kan maccaa ta'uu ni mirkaneessu. Kanaa olitti akkuma ibsuuf yaalame hulleen gosa maccaa keessaa tokko akka ta'e ibsameera. Ragaaleen tokko tokko immoo hullee maqaa gosaa osoo hin taane maqaa lafaatii jedhu. Haala kanaan hullee iddoo qomoowwan warri Jimmaa itti wal ga'anii seera tumatan akka ta'etti himama. Iddoon kunis Jimma keessatti naannoo Oomoo Naaddaa jedhamutti argama. Koobii yookaan odaa bisilirraa akka muummee galaniin iddoo itti qomoowwanii fi warri Jimmaa wal ga'anii seera gadaa tumatanii fi ittiin wal bulchaa turan malee latiinsa shanan gibees ta'e Jimmaa kan bakka bu'uu miti warri jedhan ni jiru. Haa ta'u malee bakka wiirtuu seera tumaa gadaa ta'uun seenaa guddaa kan qabudha. Ragaaleen tokko tokko immoo hullee otoo hin ta'in Jimma hoollee maccaa kan jedhan ni jiru. Ragaaleen hedduun garuu Jimma akaakoo jiddaa maccaa ta'uu lakkoofsa isaaniitiin bal'inaan ibsu. Gara latiinsa obootti yoo deebinu ragaalee barreeffamaanis ta'e afoolaan jiru oboo qomoo maccaa hangafa godhanii dhiyeessu. Haa ta'u malee ragaalee hedduun oboo maccaatti osoo hin taane oboo daallee maccaatti beekama. Kanas kan mirkaneeffatan maanguddoonni bebbeekamoo hedduun maqaa hidda dhaloota isaanii lakkaawwatanii oboo daallee maccaatti galchu. Fakkeenyaaf ijoollee leeqaa keessaa hangafa kan ta'e hidda latiinsa waayyuu kan warra Bakaree yoo laalle Saamsoon, Fiqiree, Sillaasee, Abtamaariyaam, Kumsaa, Morodaa, Bakaree, Godaanaa, Aammoo, Faaroo, Sinnikkaa, Nya'aa, Dooroo, Kolooboo, Waayyuu, Leeqaa, Kuraa, Hiddaa, Oboo, Daallee, Maccaati. Kana bu'uureeffachuudhaan afoolli bal'inaan jiru qomoowwan maccaa keessaa tokko daallee yogguu ta'u qomoowwan daallee immoo oboo fi abbunnoo jedhamuun akka beekaman dubbatama. Ragaaleen barreeffamaa fi afoolaa hedduunis haaluma akkasiin waa'ee maccaa ibsu. Qophii keenya ittaanu keessatti akkaataa qubsuma isaanii fi haala jireenya isaanii akkasumas kan gosoota biroo qabannee dhiyaanna. Har'aaf waan nu dhaggeeffattaniif fayyaa ta'aa. Qopheessee kanan dhiyeesse Dhaabasaa Waaqjiraati. Qophii hafe waliin nagaadhaan nu waari'a.
Bobane jininana tambarabani nila sibayana Qophii fayyaa hawaasaa. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii fayyaa hawaasaa. Qophii fayyaa hawaasaa torban lamatti si'a tokko isinii dhiyaatu qabannee dhiyaanneerra. Dhaggeeffattoota keenya qophii fayyaa hawaasaa jedhu har'aa kana keessatti cuunfaa yaadota kanaan dura irratti dubbanne ilaalchisee wanneen murteessoo ta'an maal faadha kan jedhu mari'anna. Kana jechuun fakkeenyaaf mata duree adda addaa jalatti waa'ee fayyaa gosa dhukkuboota fayyaa namaa hubuu danda'anii akkamitti irraa of eeggachuun akka danda'amu yookiin irraa wallaanamuun akkamitti akka danda'amu ilaalaa turre. Dabalees akkasuma dhukkuboota daddarbanii fi hin daddabarre dhukkuboota alarraa osoo hin beekamin nama qabuu malanii fi dhukkuboota abbaan ofitti fiduu danda'u fakkeenyaaf dhukkuboota garagaraa kan nyaata dhugaatii yookaan tamboo aarsuurraa nama qabuu danda'an kan ilaalu yeroo garagaraatti qophii kana keessatti ilaaluu yaalleerra. Haa ta'u malee qophii har'aa keessatti kanneen hundaaf murteessoo warreen ta'an maal faadha kan jedhu yaadota jiran ilaalla. Dhukkuba gosa kamuu haa ta'u dhukkuba sanarraa wallaanamuus ta'e irraa of eeggachuuf warreen murteessoo ta'an gosa kamiifuu walqixa dalagan yookiin dhiibbaa geessisuu danda'an maal kan jedhu ilaalla. Wanneen gurguddoon fayyaa nam-tokkees ta'e guutuu hawaasaaf murteessoo ta'an kan yeroo sirriitti dalagaarra hin oollees dhiibbaas geessisuu danda'an bakka gurguddaa sadiitti hiramanii jiran. Sadan kun maal faadha? Tokkoffaa yookaan sadarkaa duraatti downstream biomedical yookaan physiological jedhaman jechuudha afaan Ingiliishiin. Akka irraa ka'umsaatti yookaan sadarkaa jalqabaatti kan ilaalamu uumama qaama namaan kan wal qabatedha. Kana jechuun akkatti qaamni keenya uumamaan hojjetu dhukkuba akkamii uumamaan ofirraa ittisuu akka danda'uu fi hin dandeenye namni kamuu uumamaan qaamni isaa yookaan ishee maal akka ta'e kan uumamaan qaban kana ammoo namni akkamiin miidhaa akka irra geessisu yookiin dhukkubni alaa itti dhufu akkamiin akka miidhu kan ibsudha. Kunis maal jechuu akka ta'e ilaalla. Fakkeenyaaf dhukkuboota sochii dhabinsi qaama keenyaa nutti fidu yookaan qaamni keenya akka barbaadamutti dalaguu dhabuurraa dhukkuboota nu qabuu danda'an yookaan dhukkuboota sanyii yookaan qomuudhaan nama qabuu danda'an sadarkaa duraa kana keessatti ilaalamu. Fakkeenyaaf muddama dhiiga qaama keenya keessaa yeroo dubbannu takkaa'uu amala nyaata nuti amaleeffannerraa yookaan sanyiirraa kan nutti dhufuu danda'udha jechuudha. Fakkeenyaaf madaaliin gosa kolesterool jedhamu dhiiga qaama keenya keessatti baay'achuu furdinni qaama ofii akka malee dabalaa deemuu yookaan hir'isuun hedduu rakkisaa ta'uu dhukkubni shukkaaraa sanyiin yookiin amala nyaataa nuti qabnurraa kan nutti dhufu yoo ta'es kun hundi sadarkaa jalqabaa jedhame kana keessatti ilaalama. Kana malees sadarkaa duraa keessatti kan ilaalaman dha'icha rukuttaa yookaan dhukkubbiin onnee dhukkuboota yeelalsoo adda addaa namni dhalootaan qabaachuu malu fakkeenyaaf dhukkuboota dhukni yookaan hormooniin qaama namaa keessaa sirriitti dalaguu hanqachuurraa nama qabu kan kana fakkaatan kan dabaludha. Lammaffaa yookaan sadarkaa lammaffoo yookiin giddu galeessaatti kan ilaalamu mainstream factors kan jedhaman bakka afuritti qoodamu. Tokkoffaa amala abbaan qabu. Amala nuti akka dhuunfaatti yookiin mata mataatti qabnurraa dhukkubni nu qabuu danda'a. Fakkeenyaaf tamboo aarsuun
amala namni qabudha. Uumamaan kan namatti dhufu yookaan waliin dhalatan miti. Farshoo dhuguu yookiin machiin amala namni guddina keessa ofitti fidudha malee kan jalqabumarraa uumamaan waliin dhalatan miti. Sochiin qaamaa yookaan physical exercise gochuu dhabuun amala talisummaa namni qabudha malee waan uumamaan itti fide yookaan uumamni itti fide miti jechuudha. Kanaaf amalli ofii dhukkuba namatti fiduu yookaan irraas nama fayyisuu, hambisuu yookaan baraaruus danda'a jechuudha. Lammaffaan qorgamtooma yookaan psychosocial. Qorgamtooma yookaan psychosocial kan jedhamu akka tuutaattis ta'e akka hawaasaatti, akka gurmuuttis ta'e akka gareetti gamtaa jireenyaa yookaan social life namoonni wal keessattis ta'e wal gidduutti qaban fayyaa qabaachuu yookaan dhabuu isaaniif sababoota jiran keessaa isa tokko akka ta'etti ilaalama. Fakkeenyaaf nama yaanni yookaan yaaddoon yookiin gaddi qalbii cabsite sammuunsaa yookaan sammuunshii fayyaan qabaatu. Deggirsa gaarii itti dhiyeenya mishaa tumsa yeroo akkasii keessa barbaachisu yoo itti waakkatame namni sun hiikaan jiraachuu maal kan jedhu gara of gaafachuutti deebi'a yookaan deebiti. Gaaffiin akkasii ammoo caalaattuu qalbii cabsuu danda'a. Sadaffaa dinagdooma hawaasaa yookaan dhiibbaa dinagdoomni hawaasaa yookaan soosho economic fayyaa irratti qabaatu akka tuqaa isa sadaffaatti ilaalama. Kanaaf fakkeenya kan ta'u jireenyi magaalaaf baadiyyaa wallaansa dhukkuba irratti dhiibbaa guddaa akka qabaatu qorannoon garaagaraa ni ibsan. Tajaajila fayyaa dafanii argachuuf dhabuu, gatii wallaansaa qabaachuu fi dhabuu, beekumsa wallaansaa fi amala dhukkuba sanaa irratti akka dhuunfaattuu beekumsa isaa qabaachuu fi dhabuun kan kana fakkaatan dinagdooma hawaasaa kana keessatti ilaalaman. Kanaaf hawaasni sun dinagdeen of ga'ee jira yoo ta'e wallaansa gahaas argachuu danda'a. Mana yaalaa yookaan wallaansaa gahattis qabaata jechuudha. Kanaaf dinagdoomni hawaasaa fayyaa hawaasichaa akka tuutaatti gamtaattis ta'e akka nam tokkeetti hubuus ta'e misheessuu danda'a jechuudha.